Namoonni hedduun yeroo isaanii baay'inaanii sooshaal miidiyaa irratti dabarsu. Baay'een isaanii feesbuukii irratti, baay'een isaanii inistaagiraamii, baay'een isaanii tiiktookii irratti akkasumas illee sooshaal miidiyaa kanneen biroo irratti yeroo isaanii dabarsu jechuudha. Garuu dhugaan jiru baay'een isaanii yeroo isaanii achi irratti dabarsu malee faayidaa tokko illee sooshaal miidiyaa irraa argataa hin jiranii jechuudha. Atumtiin viidiyoo kana ilaalaa jirtu gaaffii tokko siif qaba. Fakkeenyaaf ati sooshaal miidiyaa kana fayyadamaa jirta, sooshaal miidiyaa ilaalaa jirta, tiiktookii, yuutuubii, inistaagiraamii warreettan kana fakkaatanii sooshaal miidiyaa kanarraa hin fayyadamte moo miidhamte moo callistee yeroo kee gubaa jirti? Deebisa siif anniisa. Garuu dhugaan siin jedha namooti baay'een sooshaal miidiyaa kana fayyadamuudhaan kaapitaala gurguddaa horataniiru, miiliyoonarota ta'aniiru, akkasumas illee galiin isaanii guyyaa guyyaa kumaatamaan argataa jiru jechuudha. Inni kunis immoo siistema dhoksaa ta'e osoo hin taane akkasumas immoo carraa yookaan immoo tola osoo hin taane sooshaal miidiyaa maarketingii. Yeroo darbee digital marketingii maal akka ta'e viidiyoo dheeraa waa'ee digital marketingii tokkoon tokkoonsaa akka introdaakshiniitti isiniif hojjedheen ture. Warreettan achi keessatti ibseenii isiniif qabadee dhufa jedhee waadaa isiniif galee ture. Har'a immoo warreettan achi keessatti barsiise keessaa sooshaal miidiyaa maarketingiin maal akka ta'e isiniif qabadee dhufee jechuudha. Viidiyoo kana keessatti sooshaal miidiyaa maarketingiin maal akka ta'e, maaliif yeroo ammaa kana immoo dandeettii barbaachisaa ta'e sooshaal miidiyaa maarketingiin akkamittiin immoo biizinesii tokko ittiin guddisuu dandeenya. Inni kan biraa immoo akkamittiin foloowersii keenya gara maamilaatti guddifna kan jedhu isteeppii baay isteeppii viidiyoo kana keessatti ni ilaalla jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana akka xumuraatti daawwadhu. Yoo akka xumuraatti daawwattee viidiyoo kana keessatti wantoota icciitii ta'an wantoota baay'ee jira waan ta'eef ni barattan siin jedha. Kanaaf iyyuu jalqaba irratti viidiyoo kana laayik gochuudhaan eegali. Laayik gaafa gootu waan si miidhuun qabu anaan immoo na fayyadamee ni ta'a. Barnoota kana fakkaatu barnoota babbareedaa akka gara duraatti illee isiniif qabadee dhufu illee jajjabeessa siin jedha. Kanaaf iyyuu akka xumuraatti na hordofa. Jalqaba irratti sooshaal miidiyaa maarketingiin maali? Ofii masaa sooshaal miidiyaa maarketingii kun maali? Sooshaal miidiyaa maarketingii jechuun meeshaalee sooshaal miidiyaa kan akka feesbuukii ta'uu danda'a, kan akka tiiktookii ta'uu danda'a, kan akka yuutuubii, kan akka liinkidanii fi kanneen kana fakkaatan fayyadamuudhaan oomisha keenya beeksifachuu. Gabaabumatti sooshaal miidiyaa maarketingii jechuudha. Jecha salphaadhaan gaafa ibsu namooti baay'ee bakka jiranii dhaqxee ofii keetiin beeksisa hojjetu. Kan yeroo jedhu beeksisa kana ofii keetii deemtee hojjetu osoo hin taane namni kamiyyuu yeroo ammaa kanatti bilbila harka isaa ni qaba, sooshaal miidiyaa ni fayyadama, tiiktookii, yuutuubii warreettan amma jedhe hundasaayyuu ni fayyadama jechuudha. Nuti immoo piroomooshinii yookaan immoo beeksisa waa'ee dhaabbata keenya hojjechuudhaan gara lafa inni jiru dhannee beeksisa kan inni hojjennu yookaan immoo gara lafa inni jiru dhannee tajaajila keenya kan gurgurannu. Gabaabumatti namooti bakka isaan jiran dhannee waan keenya yookaan wanta qabnu piroodaaktii ta'uu danda'a, tajaajila keenya kan nuti dhannee itti agarsiisnu sooshaal miidiyaa maarketingii jechuudha. Yeroo ammaa kanatti namoonni TV, reediyoo warreettan kana caalaa sooshaal miidiyaa irratti yeroo isaanii dabarsu jechuudha. Kanaaf biizinasii fi dhaabbilee keenya achumatti beeksisuu ni dandeenya. Bilbiluma harka keenya irratti beeksisuu ni dandeenya jechuudha. Qaqqabummaa yeroo ammaa baay'ee guddaadha. Duraanii beeksisa hojjechuudhaa fi TV irra, reediyoo irra deemnee beeksisa hojjenna. Amma garuu ofii keenya tajaajiluma keenya beeksifannee gara namni sun jiru konteentii bareedaa ta'e yookaan bifa bareedaa ta'een bifa nama hawwachuu danda'u, bifa vaariyaal ta'uu danda'u hojjennee nama qaqqabsiisnaa jechuudha. Dhugaa tokko ni fakkeenyaaf gaafa mana elektirooniksii ta'e tokko maaltu sammuutu isin dhufa dursee yaada. Kan inni isinii tiiktaak irratti argitan yookaan yuutuub irratti argitan jechuudha. Namooti biizinasii hojjetan namooti sooshaal miidiyaa maarketingiin fayyadamne dhugaan isin jira waggaa tokko booda tajaajila keessaa galu naannootti galu jechuudha. Naannoomatti namirraa bitu. Maaliif yeroo ammaa kanatti biyyi keenya gara diijitaalitti deemaa jirti waan ta'eef jechuudha. Sooshaal miidiyaa maarketingiin kun immoo maaliif barbaachisa kan jedhu gaaffii biraadha. Sababoota ijoo isaan barbaachisan ni ilaalla. Namoota hedduu bira ga'a. Fakkeenyaaf kontentii bareedaa ta'e tokko hojjennee gaafa nuti tajaajila keenya beeksifannu yookaan immoo agarsiisnu namoota hundumaa namoota bilbila qabatan namoota sooshaal miidiyaa fayyadaman kamii birayyuu ga'uu ni danda'a jechuudha. Inni lammaffaan baasitti qaba. Maaliif viidiyoo tokko hojjechuu dandeenya, ediitii gochuu dandeenya ta'e tajaajila keenya sana waraabnee gaafa nuti poosti goonu yookaan maxxansinu baasii nu barbaachisu hin qabu jechuudha. Maaliif bilbila keenya qofaa fayyadamna haala bareedaa ta'e waraabnee poosti gaafa goonu nama hundumaa bira ga'a garuu baasii nu barbaachisu baasii humna olii jechuudha. Inni sadaffaan immoo biraandii ijaara. Biraandii ijaara yeroo jennu fakkeenyaaf biraandii jechuun maqaa jechuudha. Fakkeenyaaf dhaabbati tokko sooshaal miidiyaa irratti mul'ata ta'ee tajaajila isaan beeksisa ta'ee waan hojjetu agarsiisa ta'e naani amanamummaa nuti dhaabbata sanaaf qabnu dabalaa deema jechuudha. Maaliif biraandii ijaara jechuudha. Nama sana ni amanna kanaan booddee biraandii ijaaraa jechuudha. Inni afuraffaa immoo gurgurtaa dabala. Fakkeenyaaf namooti gaafa tajaajila kee arganii gaafa namooti sirraa bitatan fakkeenyaaf gaafa namoota tajaajila kee fayyadamanii namni gurgurtaan namaa yookaan immoo tajaajila dhiyeessii namaaf dhiyeessitu gaafa dabalaa deemu namoota akka isaan si amanan godha si amanuu isaa irraa kan ka'e immoo sirraa bitatu si wajjin hojjetu jechuudha. Soo kanaaf gabaabumatti gurgurtaa dabalaa jechuudha. Inni kan biraa immoo gosoonni sooshaal miidiyaa maarketingii maali? Fakkeenyaaf gosoonni sooshaal miidiyaa maarketingii baay'ee waan akkasuma irratti rakkisu miti. Gosoonni sooshaal miidiyaa maarketingii baay'ee jira. Kan baay'inaan beekaman garuu feesbuuk maarketingii. Feesbuuk maarketingii jechuun feesbuukii fayyadamuudhaan biizinasii keenya kan nuti beeksifnu feesbuuk maarketingii jedhama gabaabumatti. Inistaagiraam maarketingii kan jedhamus jira. Inistaagiraamiin immoo suuraa fi viidiyoo gaggabaabaa fayyadamuudhaan maamiltoota hawwachuudhaan kan nuti ittiin hojjennu maalidha? Inistaagiraam maarketingii jechuudha. Gosootuma sooshaal miidiyaa jechuudha. Inni kan biraa immoo tiiktaak maarketingii
marketing. TikTok marketing jechuun viidiyoo gaggabaabaa content gaggabaabaa ta'e viidiyoo gaggabaabaadhaan biraandii ijaaruu akkasumas immoo tajaajila keenya beeksifachuu tajaajila keenya gurgurachuu. Inni kun maalidha? TikTok marketing jedhama. Inni kan biraa immoo YouTube marketing. YouTube marketing immoo viidiyoo dheeraa yookaan viidiyoo gaggabaabaa fayyadamuudhaan barsiisuu akkasumas immoo gurguruu. Inni kunis akkuma beekamu baay'ee isin immoo LinkedIn marketinginis ni jira jechuudha. LinkedIn marketing jechuun TikTok kan adda godhu daldalaa fi hojii professionaalaa irratti xiyyeeffata. Maaliif namooti LinkedIn irra jiran namoota professional ta'an namoota gurguddoo ta'an namoota hojii gurguddaa nama hojjechuu danda'an keessumaa namooti freelance daddagachuu barbaadanii LinkedIn irratti baay'ee barbaadamu jechuudha. Maaliif namoota jiranii namoota professional ta'an namoota baay'ee beekamoodha jechuudha. So gaamatti muraasni warreettan kana jechuudha gosoota social media marketing. Okay, inni kan biraan immoo akkamittiin social media marketing hojjeta? Akkamitti hojjenna? Social media hojjechuudhaan isteepii maalii keessa darbuu qabna? Lafaa kaanima social media marketing jenna son taane social media marketing akkamitti hojjeta? Maalirraa kaanaa eessa jalqabna jedhu isteepii baay'ee isteepii ilaalla jechuudha. So kanaaf na caqasa. Jalqaba irratti maal goona? Isteepii jalqabaa irratti audiensii keenya beekuu qabna jechuudha. Eenyutu kontentii keenya ilaalaa jira? Daldaltootatu ilaala moo? Dargaggoota moo? Barataadha moo? Eenyutu ilaala? Ijoollee shamarraniitu ilaala moo? Ijoollee dhiiraatu ilaala moo? Namoota baadiyyaa jiraatantu ilaala moo? Namoota magaalaa jiraatantu ilaala jennee audiensii keenya beekuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf kontentii tokko tun uumee jira eenyutu nu hordofaa jira jennee audiensii keenya beekuu qabna. Audiensii keenya gaafa beennu audiensii keenya beekuun murteessaadha jechuudha. Isteepii tokko faarratti kan. Isteepiin inni lammaffaa immoo kaayyoo murtaa'aa qabaachuu. Fakkeenyaaf kontentii tokko yeroo uumnu yookaan yeroo hojjennu followersii dabaluuf hojjetaa jirra moo? Gurgurtaa dabaluuf hojjetaa jirra moo? Biraandii guddisuudhaaf hojjetaa jirra moo? Maali kaayyoon keenya? Kaayyoo ifaa ta'e qabaachuu. So isteepii lammaffaa irratti kaayyoo ifaa ta'e qabaachuu. Isteepii tokkoffaa irratti maal jennee audiensii keenya beeku. Eenyutu viidiyoon hojjetu kana eenyutu hordofu? Maxxansa koo eenyutu hordofu kan jedhu beekuudha. Lammaffaa irratti immoo kaayyoo ifaa ta'e qabaachuudha. Akkasumas immoo isteepiin isa sadaffaa kontentii uumuu. Kontentii jechuun maali? Kontentii jechuun wantoota namni argan. Fakkeenyaaf viidiyoo suuraa ta'uu danda'a, viidiyoo ta'uu danda'a, barreeffama ta'uu danda'a, akkasumas illee liivii ta'uu danda'a. So kanaaf isteepii sadaffaa irratti maalidha? Kontentii uumuu. Isteepii afuraffaa irratti immoo yeroo sirrii maxxansu. Yeroo audiensiin keenya online irra jiran. Yeroo baay'ee audiensiin keenya sa'aatii kam online irra jiru. Namooti kun eessaan hordofaa jiru. Fakkeenyaaf akka biyya keenyaatti yoo ta'e namooti yeroo 3 online irra jiru. Baay'inaanii ganama yeroo hirribaa ka'anii fi hanga ciree nyaatanii lafa hojii deemanitti online ni fayyadamu jechuudha. Yeroo akkasii fayyadamu. Akkasumas illee sa'aatii 7 hanga 8 yeroo laaqana fayyadamanii namooti firiidha waan ta'eef social media ni fayyadamu yeroo akkasii fayyadamu. Inni kan biraa immoo 12 kaafne gara oliitti yeroo hojii isaanii oolanii galanii namooti social media ni fayyadamu jechuudha. Yeroo kana maxxansu. So kanaaf isteepii afuraffaa irratti maalidha? Yeroo sirrii maxxansu. Isteepii shanaffaa irratti immoo bu'aa safaru. Fakkeenyaaf kontentii tokko uumne yookaan immoo gaafa social media keenya irratti maxxansinu laayikiin keenya meeqadha? Koomentii akkamii nuu kenname? Sheerii meeqa qaba? Namooti maxxansa irratti yaada akkamii qabu kan jedhu beekuu qabna jechuudha. So isteepiiwwan kanneen kana keessa dabarree social media marketing hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Jalqabarraa yookaan audiensii beekuu, kaayyoo qabaachuu, kontentii uumuu, yeroo sirrii maxxansuu fi bu'aa safaruudha jechuudha. Gabaabumatti isteepiin social media marketingiin ittiin hojjetamu warreettan kanadha jechuudha. Inni kan biraa immoo social media marketing irratti dogoggora namooti baay'ee hojjetan waliin ilaala jechuudha. Inni jalqabaan guyyaa tokko qofaa kontentii maxxansanii guyyaa lammaffaan dhiisu. So kun immoo dhiibbaa mataa danda'e qaba. Namni tokko guyyaa tokko qofaa poostii godhe guyyaa kan biraa gaafa dhiisu tokko audiensiin isaa dagataa deema. Lama algoritmiin jechuudha social media kana gaafa nuti irra deddeebine waan ta'e tokko maxxansinu carraan vaariyaalii ta'uu keenya gadi bu'aa deemaa jechuudha. So kanaaf dogoggorri isaan hojjetan inni tokkoffaani guyyaa tokko poostii godhanii guyyaa tokko dhiisu. Lammaffaa irratti immoo kontentii gatii hin qabne hojjechuu. Fakkeenyaaf kontentii waa'ee biizinasii tokko irratti hojjete irratti bilbila ofitti qabanii sirbuu muuziqaa irratti hojjechuu wanta akkasiin barbaachisu. Maaliif waan biizinasii keenyaa wal qabatu. Fakkeenyaaf koorsiin gurgura yoo ta'e waa'ee koorsii kootii waa wal qabatu qofaa yoo hojjedhe gaariidha jechuudha. So kanaaf lammaffaa irratti dogoggorri isaan hojjetan maalidha? Kontentii gatii hin qabne maxxansu. Sadaffaa irratti immoo audiensii isaanii beekuu dhiisu. Namoota akkamiitiin hordofu? Namoota gurguddoodha moo dargaggoota moo ijoollee moo ijoollee shamarranii moo namoota biyya bakka jiranii moo namoota biyya keessa jiran namoota baadiyyaa jiranii moo namoota magaalaa jiran jennee audiensii keenya adda baasuu dadhabuun maaliyya dogoggoradha jechuudha. Sadaffaan gaadha. Inni afuraffaan immoo koomentii deebisuu dhiisu. Fakkeenyaaf namooti gaafa nu gaafatanii deebii nurraa gaafa jajjabinaa nu jajjabeessanii galata nurraa thank you jechuu ni qabna jechuudha. Gaafa namni tokko keessaan waan ta'e nu barreessu yookaan immoo waan ta'e tokko nu gaafatu koomentii deebisneef yaada laachuu fi qabna jechuudha. So namooti baay'ee immoo isa kanan godhan. Inni kun immoo maalidha? Dogoggoradha jechuudha. Inni shanaffaa immoo ariitiidhaan bu'aa eegu. Social media marketingii amma jalqabne amma bu'aa irraa argannu osoo hin taane isteepii baay isteepii biraandii ijaaraa deemna, namoota baraa deemna, akka namooti nu amanan goona. So isteepii baay isteepii jechuudha. Isteepiidhaanii guddataa deema. Social media marketingiin obsaa fi tuumiinsa gaafata jechuudha. So kanaaf namooti baay'ee dogoggorri isaan hojjetan maalidha asitti ariitiidhaan bu'aa eegu. Walumaa gala
Kun dogoggora namooti sooshaal miidiyaa maarketingii hojjetanii qabanidha jechuudha. Xumurarratti amma sooshaal miidiyaan maal akka ta'e hubateetta jedhee yaada. Namni viidiyoo kana akka xumuraatti daawwate yoo biizinesii qabdatee, yoo hojii online jalqabuu barbaaddate, yoo biraandii ijaaruu barbaaddate sooshaal miidiyaa maarketingii barachuun dirqamadha. Viidiyoon kun yoo sitti tolee laayikii godhi akkasumas illee gaaffii yoo qabaatte yaada yoo qabaatte komentii jalatti yaada kee barreessi hiriyoota keetiif sheer gochuun dagatiin. Ani immoo viidiyoo itti aanu irratti akkamittiin bu'aara argachuu akka dandeenyu isteeppii baay'ee isteeppii akkamittiin gara qarshiitti akka jijjiiruuni viidiyoo isaa isinii qabadee dhufu jechuudha. Garuu viidiyoo kana isinii qabadee dhufuudhaaf dirqama laayikiin viidiyoo kanaa murteessaadha jechuudha. Laayikii baay'ee argate yookaan immoo jaallatamummaa baay'ee argate viidiyoo itti aanu isinii qabadee dhufu jechuudha. Baay'ee isin jaalladha, baay'ee isin kabaja. Nagaan naa tura.